Dorotu Barara, Tabasa Badurare, Gadasa, Tikuna Boda Matana Jatasingere, Achibodi no offices, Satina offices and Timo, Kanko, Latine, Achiboda Gamma Borchara, Satis and Agasi, and Sambatama, Satina Matia Fanko, Bata di Kasanga, Robit Kabani, and Navasu Kabanion, like a Shuman of Chinese Katamina. Angkasa Torbana Ra, the dead of death, in the end, Afirmatan kabduti rifeni si balesnani mati rafna kamteti balesna kamsa sa ki boda ka hanfu saluna fide ka panina fidani adena kana adena negedi dan dendi inna na kufisani afura ki ansali di bucket ba hadweta inna afura ko ga man ansali bucket ba hadu kai figeta inna ga han kede muslimi ko bayi na tulfata da testa kana jebu ke sana warana na jene garu ga man da ce kana da demu wanto kana nagami daga pasanati natin David. Gaafa sana bibiltee nawaanii gochuu qabeessanii sana booda qabeessa hospitaala turte hospitaala Samba Duraa kun hin jette Samba Duraa tuma fayyaa teessuu sa'aatii 9 keessa fayyaadha naannoo sa'aatii 9 fi walakkaatti mataa koona qabsachaa turteedhaan sanaan booda tumattuu daqiiqaa 10 booda hin kuftee sanaan booda faanshii hidhamee sanaan booda bakka duutuun ishee hospitaalatti keessa hospitaala kana sanas hin jennee akkasumatti marfee kennanii fi gaafa marfee kennanii fi sanaan booda immoo afaan ishee hidhameera afaan ishee banamu takka raajii kaasuu kana jedhanii akkasumatti marfee kennuuf osoo meeruun karaa sana sanbata afaan ishee banamee sanaan booda bakka miilli ishee fayyaa makee hidhamee lafa najjechuu gaana yaadateeti. Isaan dhufanii ammas raajii kaasuu waan tokko jiru marfee numa kennuu fi numa waraannu waan tokko kanas hin jedhan sanaan booda fala dhabanii riiferii goonaadhaan dhibee isaas maqaa isaatiin himne sanaan booda gaafa isaan riiferii godhanii kamisa isaa qabeen addana fide jechuudha. Kamisa gaafa fidduu seema tokkicha itti buutanii kuftee hafuura kee baafa fudhatanii isa isa dhibaafattee sanaan booda bakka fiigichuma jalqabdee. Gammadanii. Waaqayyo lafa kanatti waan guddaa naaf godhe anaan baay'ee na dhukkubaa itoo mana qorichaa naqin yoon baay'ee tureen ji'a tokko ta'a. Deddeebi'ee mana qorichaa man naqaa gaafa mana qorichaa dhaqu garaachi kee baay'ee si dhukkubaa garaacha kee irraa dabbasaasaa turraa fa'aa qabeenaan jedhu kaleen kee immoo infekshinii qabanaan jedhu see baay'ee akka kootti marfeen hin dhibu yeroo baay'ee baay'een deemaa. Kunna qabuunsaa bara 2016 jechuudha. Biyyaa sunni iddoo kadhataa kanaa jechuudha. Fura xiqqaa kanan taa'ee gaafa dhufee taa'u ilman bu'a. Gaafa lallabamus ilman bu'a. Gaafa namaaf kadhatanis ilman bu'a. Naa gaafa dhufu adeena gurbaan tokkos jira innis akkuma koo bu'a. Maal akka inni ta'e hin beeku ilaa warra garaan ilmaanii qabanii dhabtanii naa kadhatanii nan kufee fayyaama jireenyaa kootitu nagaa ta'e nagaama guutuun argadhe jechuudha. Naati booda marfee sanas deebi'ee fudhannee erga gaafa sanaatis deebisee nan dhukkubne. Waan bisu qabu dhibee waan ture biraa keessa. Maqaan koo barsiistuu Hirphee Sanbataan jedhama. Dandimmoo ganda Gomboo Ijaale. Atuma hojii hojjedhu dhukkubbiin isaa hin diimatu, hin boo'u garuu teenshinii isaa baay'ee natti dhaga'ama. Miirri dhukkubbii jechuun kana booda nyaataa inni korraan deemu gaafa irraa bu'ee keessa dhukkubatanii itti koo baay'ee gadi qabateera jechuudha. Iddoo isaa jechuudha. Kanarraan kan ka'e referaan hospitaaliin deemu ogeessa ijaarraa jiran dhaqabtee gaafa deemu dookteroota biratti ilaalamee iddoo 2-3 tokko meeshaatiin ilaalamee dhaqee ijitee ammaa fi
mana sering barbaanne normaalidha. Yoo si'isitee qoricha kanaa immoo ji'a tokko booddee deebitee dhuftaan jiran. Beellamni ji'a kootiin geenne dhukkubbiin isaa daran itti caalaa beelakki kana waaqayyo macaalaa waaqayyo arga jedheen lolli isaa ammas natti jira. Gaaddisa keetti xilaallaa bira qabamee deebitee jechuudha. Ijjikee kun callu midheessi bu'amoo si waraana moo si nyaata moo ta'u? Kalma nyaataa jechuudha. Na waraana ifa ilaaluu hin danda'u. Dandeessu. Dimatu imboo yeroo sanatti jechuudha. Ifuma ilaaluu hin danda'u gaafa ifa ilaalutti yaada waraanaa jechuudha. Cararii wayitumaa rukutu. Waaqayyo na fayyisadee amma murteessee dhufee gaafa nuti baajaajiin fidee asumatti nu buusee. Shaarbii waan akka gatii kanaaniiti. Ija akka ittiin hiinee jechuudha. Akka inni ifa kana nagarreetti akka itti seenee irratti immoo akka kanatti qabdee harka ishee nuti qabee deemaa jechuudha. Gaafa inni wanta tokko hin qabne tokko. Lafaan argitu waan ta'eef. Waan tokko nagartu arguu mitiitii ifa kana yuusa ishee xinnoo mul'atu akka kanatti nuti taate jechuudha. Qabeenya fidanii iddoo kana darbu waaqayyotu nama arga. Fidanii as na dhaaban. Gaafa seenatti buutanii qabban ho'i tokko nagaa darbee an akkan ta'e hin beeku. Maal akkan ta'es eessarra kan jiru hin beeku gaafa lafaa hojii koo banamee. Waaqayyoon naa galateeffataa. Isa ija namaa banu galateeffatanii waaqayyoo jedhama. Wanta dhugaa bahu waan hedduudha. Waan hedduu keessaatii hoggaa sadii fi waan baay'isee ciniinsirachiisee na qabee ture. Garuu kana utuma sukkumadhu raajii Yohaannis qabooma isaa wajjin naa qabee ture. Mucaan amma milkaa'umsa kee galee amma inni kolleejjii galetti bara baay'ee wajjin achaan dhufee as tureera. Garuu akka tasaatti kan inni nan deema ta'e Kanaadaadha. Hoggaa sadii fi Finfinnee keessa ture. Finfinnee keessa ture utuma jedhu utuma turu mucaan kun hangaan isaa achira haadha manaa qabuunis achumaatii achi jira hojii qaba waan ta'eef isa bira jira. Natti ulfaate hoggaa sadii kana natti ulfaate eeggalee qaba baafnee bishii galuu fideenii nan bilbilee nan dhabe. Mucaan kun bilbila akka cufachuu ta'e sagaleen isaa achumaan barbaadala waanti isaanii jim jedhanii mataan raajii Yohaannis biran akka inni achiin taa'ee maal taate kottuu siin kadhadhaa gaafanii kottuu siin kadhadha asan ba'ee beenyaan dadhabbii keetti in kaffalama dachama kaffalama ilaa sajjaan dhufaa jiru hoggaa kanatti galtutti waan haaraadha keessaa naan jedhe galanii Yesuus. Ameen. Gaafanii mishikii guyyaa shan bulee mishikiiti ka'u bilbilan nagee bakka amanii qophaa'eera Kanaada malama jedhame sanan ga'uuf ammaniidhe galanni Yesuus Kiristoos himatamu. Ameen. Gaafa achi ka'u ilaa galgala keessaatti halkan walakkaseetti afurii walakkaatti kunoo xiyyaaratan jedheerre maqaan isaa galateeffadhaa. Faadhaa tokko mana koo irratti lafa dha'ee yaaddanii akkati yaaddoftu bini wanta sana waaqayyo gidduu sii galeeraa naan jedhan. Taa'ee mangaddaa taa'ee man bu'aa rakkinni suni baay'ee ulfaataadha namni nama biraayyuu cannaqaa jechuudha. Egaa waaqayyo kanan jumaa narraa fuudhee lafa kaa'ee. Galateeffadhaa fi waaqayyoo jedhee. Waan waaqayyoo baa'u baay'ee nu qusatee baay'ee nu dhubee beeku isaanii arganii mana kana dhufeen kadhadhee qoricha wayii natti hojjetanii biyyi kun maxxaname amma asitti naa kadhatanii nan galee waan isaa waan qoricha fidanii mana koo dura waananii egaa waaqayyo immoo isa ispaartii isa gudheera na dabarseetu amma harkaan nagee galanni isaa ta'u baay'ee naa kadhatan lafa kanatti. Isaan ka'ee lafa kanaas fata baay'ee galee ulee qabadheen daa'imman dhufe ulee gatee nasitti galee ulee gaafa qabadhee dhufe miila koo qullaan deemee lafa yaade waaqayyo galataa argatu baay'ee.